wanni nuti dalaynu waan ilmooteenya fayyada. Arra ilmoon dhalate fakkeenyaaf abbaa keetu akkana jaanii viidiyoo bakka isaan irra kaa'amtoni maal sammuu maal dhagaa maaltu sammuutti itti dhagaama ilmoo dhalotutti waan takka namni maqaa wal balleessu dhiisa abbaleen keessaniis. Inni agartanii viidiyoo saniis duroo isinii kalaqamtee garuu isin agarsiisu malee gaa nuti viidiyoo maroolee hin feene waan ajaa'ibaati namni dhalaa akkanatti miidhuun rakkoodha. Egaa mee du'aamute. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi hawwiyyoota keenya jaalamtoota gaarii namaa baga nuuf jiraadha waggaa kuma caalaa isin jaalan. Arragaa har'a dhufne gaafuma har'as baadee jirra. Arragaa maaf as baadee jechuun keessa hin oolamu. Arragaa dhufnee jirra arragaa huno gaddee ilmaan Oromoo kana haasofnee fituu dadhabnee jirra dhugaa dubbannee. Alhamdulillah gaafuma humna Mustafaa fannee jirra. Inshallah gamee du'aayi nu godhaadhaa gaarii fi akka maletti ta'ee. Obboleessay sirriin ta'in dhaabbadhu. Namni jaartii dhaqaa hin dha'u waan miidhuun hin dha'u. Sirrii dalaguutti hin jirtu. Maali rakkinni kee maali? Hammeenyi isii maali? Rakkoon isii maali? Ani viidiyoo sana keessa waan dubbadde bilbila yalaan kaastu sirrii dalagu. Kun ogaa daawwattoota keenya jechuun akkana fannee jechuun kun daawwaa itti goone Mustafaa fanneeti. Inshallah gaatu ay teessanii nu bira dhaabbanna gurbaan akka malee jechuun isii gartee alarraa waa bittee deemtu dha'ee egaa. Ani waa meeqa jettu bakkee waa meeqa akkana wal keessa nama makamaa jira. Waa namni waa walii godhee jaarsa gaattis wal jibbisiisu. Nuti hin beeknu malee dhugaa dubbanna dhageeffadhaa bareedeen kiyyaa. Namni jaarsa gaattis wal fiqiisuu jiru. Ummata akkasumatti gaa wanni wal nama fiqiisaa jiru jaarsi gaatti wal fiqiisaa jiru ummata waa wal jidduu godhee ani fakkeenyaaf anti haasuu dhiisiin jira dhugaan ishee dhageeffadhaa. Waa'ee tiyyaan dubbadhee isiniin nu bira dhaabbaadha. Akkanatti mataa kana keessa jechuun akka ceerrotti dha'ee jaartii duraan jechuun mana keessatti tuulaatti ol lafee deemee jechuun ulaatti cufee achirraa. Seetuun beektu namni namaan jaati isituma jabbi godhee rabbi galanne rabbi alhamdulillahi. Akka rabbi na jira keessattuu numaan jiraadha. Obboleen kiyyaa. Garuu waliin rakkaa an dhugaa ishee dhageeffadhaa. Dhugaa dhalaan obboleeyyi teenya, haadha teenya, haboo teenya, adaadaa teenya. Miidhuu siillee hin feenu. Garuu haa ta'u namni anoonni aarsu jiru immoo dalagutti hin jirtu obboleessa dhaabbadhu. Waan sirraa fakkaata. Waan maqaa keenya balleessaa. Amma dura dalaynullee ganaadhaaf bu'aa nuuf hin qabu. Dhaabbadhu karaa hin taane irraa deebinee karaa jechuun siidaa deemuu gaarii. Fakkeenyaaf aarifoon aarsu jira amma obboleessa kiyya jechuudha. Hedduun aarsu jira. Dhalaan tun akkuma dhiirtii sagal haadha duubatti haftetti dhalaanis sagal haadha duubatti hafte. Isii miitee isii cunqursuu fakkeenyaaf anaa irra miidhame dhageeffadhaa. Waa'ee jaartiin irra miitee garuu abaarsa qabdinii walitti illee ni jetti. Silaa abaarsa qabannee dhalaa biraa fakkeenyaaf dhalaa biraa yaadachuu hin dandeenyu harkachuu hin dandeenyu. Alhamdulillahi ani fakkeenyaaf amma loltee dhiistee namarraan dalaguun dhageeffadhaa. Garuu inumaa dhaqaayin dhaabbadee dawaa maqaa obboleessa dhageeffadhu. Maqaa nama rabsiin jaartii ta'e haakima geeffadhu fuudhii namni namaa fuudhee mana haakimaa geessee jechuudha akkanatti maaree dheedhee jechuu dhiisanii haakima geeffadhu akkanuma takka addeessiif mana obboleessa dhageeffadhu. Jaartii sanaan haakima geeffadhu. Sandiddi yoo isheen sin feene dirqiidhaan jala deemtee wanni mataaf garagalchitu yookaan if miitu hin jiru akka mataa yaaddiif. Ani waa'ee keessa illee dubbachuu hin fadhu. Garuu dubbadde waliin na dubbisiisee fakkeenyaaf obboleessa haadha footoorraan tana jaartii dhaqaandhee yookaan onnee garuu wayii nama aarsaa sila isa isin bireessan dhooyti idas na jaa ture. Dhugaan ishee dhageeffadha waan akka nan gootuan dhageeffadha. Isa ishii jechuun ishii garagalchaa jiru kana fakkeenyaaf maal wal beekan isaan ishiidhaan firummaa walii qaban immoo maal wali ta'an tana dibdeen tibbiin dubbee ajaa'ibaatanii ani dubbee illee har'aa yaasuun fedha Oromooti jedhe dhageeffadhaa. Waa hedduu jira kaan ifii wal miidha kaan jechuu jaarsa gaattii uummanni dhageenyaaf kana wal xiqqeessu yookaan wal qaaneessu jaamti. Takkasitti obboleessa jetillee dhaabbadhu wanni kanaa sirraa barbaachisu wanni dalagu tokko sirraa barbaachisu irratti aartanillee dhiifama naa godhaan isin jaa yoo irratti aartan dhiifamaan isin gaafadhaa obboleeyyiin kiyyaa.
hedduu takkaan isin jaalladha anfiyoota illee maruu hin feene garuu waan maqaa nama balleessa jaartii akkana godhen nuuf geesse dura dura waamee kan hin jaane nuuf geesse jaartii yoo isin qaalii ta'e goote hojii jiraadhu yoo isin ta'e allaaf taale ka gadhiise haa deemtu tanaafuu miitee buqqisiin jirtu ifajjeesuudhaaf barbaadu waan akkanaa dhiise inni kanaa siraan barbaachisu akka keetti intanaan sidhaama yoo itti aartee dhiifamaa siin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Qilleensa faala jiru kan namni jaarsigaatiin fakkeenyaaf wajjin jiraatanii yoo hin taane uummatuma sheexaana sii deemsana yoo ta'e malee takka jibbinaan jibbii dhiisi qalli ishiin isaa hirmtu maali allaaf taalee rabbii jira rabbii qabdu hin baddu rabbii tokkichi gaafa rabbii rifeensa kee walitti hidhe gaafa rabbii dabalan jee allaaf taalee rabbii dabaa sin baasee fudhata malee ilma namaati miti beeki. Garuu wal darartee wal jala deemtee wal rorrisuun bu'aata kan qabu. Ana mai fidiyaaf ani isaa yoo na barbaadan malee ani hin barbaadu waan si malee geeffadha. Xajjee taa'ee manneen jiru mana kiyya. Garuu fakkeenyaaf ilmi namaa tokko wal loluus ni jirti. Miidhuun obboleettii qabna. Aadateenya waan taateef dhalaan wajjin abooteenya aadateenya waan taateef miidhuu hin barbaadu. Uleedhaan tumuu gooma jiraati. Dhakaan ammoo dha'uu hundas hin jenne akka madaaliif. An dubbachuuf illee kan dhaljiin dubbii isaaniillee an tana dura aaraa olii qabnaa akkamitti hin dubbisne callee raajii taa'u jira. Garuu immoo ishii dhakaan dha'uu an wanitu narraa fokkota dhugaa ishee malee geeffadha. Isiin dhagaan fakkeenyaaf isallee dha'uun dhiiraa aadaamu inni immoo dhokotee dha'uun dasna hin jiru akka mataa yaaddeef. Obboleessa kiyya wanni akkanaa sirraan barbaachisu. Dhaabbadhu. Wanni akkanaa sirraan barbaachisu dhaabbadhu. Ta'in ishiin jiru tanaa akka nama takkaatti ammoo manguddoodhaan kabajaan dheeyxii yoo gaafattee irraa dhabde dhiisi maali rabbiin si malee si dhabe dhiisi egaa irra wayyaa ana akka keetti irra wayyaa ayi yoo rabbii si malee si dhabe egaa ani hin beeku keessan jiru ammoo rakkattee dirqama irra duutee waa meeqa dalaguun akkama yaaddas nan jiru rabbi si biraa jiraatu ammoo dhaabbadhu. Waan miidhaa ammaas miidhaa jaartii ta'e namni siimee viidiyoo raasoo osoo hin taane jaartiif maafuu dhiyaa kama geeffadhutummaan dha'u ni jirti jaartii namni fakkeenyaaf ni jirti ammoo namni akkuma isin geessi fuudhii akkama geessi yoo isin dheessanillee ati dhaqii dirqama gaafadhu asilaaniin gaafadhaa dhageeffadhaa annan feetuu ni beeytanii ammallee dubbisan silaa dubbachuu hin fadhu garuu wanni hin dhaamuufi barbaade obboleessa yaaf hin dhaamu barbaade bilbila san jedhaan kaasu viidiyoo maranii namni fakkeenyaaf miidhaa warra haasuun gaarii miti. Garuu miidhaa isillee rabbii dhaabbatu ani wanni takka waliin hin jettu garuu waan dogongora qabu fakkeenyaaf dhakaan dha'uun hin barbaachisu akka mataa yaaddiif. Akka maaliif hin barbaachisu maaliif jettee dhoytuu uggusan fuudhii ati maanaaf hin geeffadhu. Ammoo inni kanaa gadiyya nama dabbartii beekaa wallaahi wabila dhiinni kan mootummaati. Askee jaatii jaan dheedeen obboleessa kee dhaabbadhu waan keerris hin qabne rabbi sirraa haa qabu garuu dhaabbadhu an siif hin dhaama waan biraa waliin hin jiru tokko hin jirtu siif hin dhaama dhaabbadhu waan hin taane gara hin deddeemini dhaabbadhu siin jaa waan hin taaneef maqaa hin balleessinii carraa kee ni beeytaa carraa kee ibduraa hin gubini tanii si dhaamu tanaa ammoo maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa jaan ilmi namaa tokko tarta kana khalata yeroo hunda halatu faayidaa kan qabu anammoo ta'e dhageeffadhaa waa khiyirraa jechuudha kanneen silaa fuudhuu fadhumma fakkeenyaaf namni wal jalaa jennu jira ammoo yoon fuudhe dubbii lafaa akka rakkaatu ni beeka nama barnagyaa jira barnama bakka dalagaa jira bilbilaan namni wal salaamnaa khalaas maafii kalaam mucaa waan barbaadu niin godhaaf dhaqee garuu ammoo namni tokko hojii jiru hin jiru jechuudha garuu alhamdulillaahi ilmi namaa tokko dhageeffadhaa amma ishii yoo amantiin jiraattee jaalalti dhugaa jiraatte ilmi namaa adda nama baasu hunduu akkasii amma ishi wal faalla si taate ilaali jiruun duniyaa sun akkam taate ni beektaa wal faalla nama taate garuu alhamdulillah waan hundaafuu fayyaa qabaachuudha wanni caalaa fayyaa qabaachuudha takkanaati obboleen kiyyaa adaraa ammoo viidiyoo silaa nuti bareedduu isinii gadhiisuu feenus namni hordofee ilaalu hin jiru. Viidiyoon garuu immoo fakkeenyaaf waan rakkoo nama dubbannaa akka miidiyaatiin nuti wani miidiyaaf teenya rakkoo garee nama dubbanna. Sabiraalee dubbachuu baanu rakkoo garee nama dubbannaa tan booda immoo waan yaada babbareedaa yaada fudhatama qabuun isin dhufnaa
Adara nuti isaan bira dhaabdan isinjaa yuutuubii ani viidiyoo nama roof illee kaane yuutuubii irra kaa'u deemu yuutuubii namaa kaayinatee jira kalma jaatiitii jalaa hinatee takkasiitii yuutuubii san jalaatii yuutuubii seera kaa'u fideema adara fardii isaa bira dhaabbaddaa isinjaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Mana saya raulaa cabsinee baafnaan lama jechuun akka waan hinaafatu jechuun alaa fi mana kiyya hunda dhufee jechuun seenuu dadhabee lamata alatti eeggatee yeroo isin gabbaatu hunda osoo galgaluu dhufu karatti eeggatee akkana godhe isinillee yeroo sanillee nutti himne eeguma mana seente gaa